وادي قبل فسينا وندسو جداني جنات كوكما سيتي كما تيجي برد سينا ورما قلت لك قلت قالوا ستي دي بوندن ما دي صبر دي ما دي صبر تدايره مداي متي افوري هذه مدينه سنه يلاجي انت ابارم تو ده جسنا دي وهم ده جنيه جبر برات تبقى تدبون جرات دي وانتم دي والله لازم المقايسه والجيش في ديوان الدم جيش هاي دي نرمو استاجر مجيجي ila garto da dai chambo da na da ka chambo da mutaka har maka siste na ngete mutal gogogi habe dan turan kunda kura chide gogogi habe aso mate ti gogogi ya da di woda do ha da bidda ta ya ina hada intala ini surprise gode ta kayo argita no boleti sa di ka baba mina keke mina muside so no boleti sa ta di hada ka hada bidda na ti ta dai sa hada shi kuma ke sa وليقال كمان ما ويك أبني ما والله مجانا كسيتي دوبر مجافة يا دم تدور النقطة نمتي إن أكون سكنا كعب نكا هرم هستاجرات سنجي برتايت ما قد مبادئ ثم نقدر تيجي تيجي شامبو هرم كسيستنا نجتة تيجي شامبو ده مجان كوكوجي ثم أبي وهذا شيء هو تبيوان هذا بدينا إساتي أولاد بوجود بيك أولاد إساني بوجود بيك سنجي أولاد بيكني هذه ساين بيتي هذه سوالف أنا هذا أنا دارين جرب هذه سايتو أنا أكل زتي باري مجاني أكل ما غوغويا أكل بيزا لكن ما نانجي نبيزا أكل ما بيزا سينه هذا ما ده تلمت أنا إيجا أتي في إذا أكلون دولي تجارة كرتا di singgoti nam titim badua akana dimana tongkai terradem timin ani sih nyati nan jajawan ada bitena satu nyata sih nyati. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمار كفوني كم جرت النجاح فياك السني بقى نجاح جراتني النجاح قوتي قال ربي الحمد لله أكمل النجاح فياك السني سنجلا وروني ما تقوت هذا نندك السنو كجرانا تدبلم تنس لايكي سبسكرايب ناقوشون دقاتنا سننجلا فيديو كي يقويا هرا وان برمسدي لما تو أكسم سواني ميدا إلمنا ما مرانجهو hiriyaa irraanii osoo nama tokko beekan akkanumatti jaarsa namaa ta'uu osoo beekanii akkasumas nama tokko akkanatti achi ilaalanii osoo argan dubartii tokko miidhee yookiin immoo dubartii tokko hamilee isii cabsee akka isiin hin dalagannes akka isiin biyya namaatitti jiraachuu hin dandeenyes godhee osoo miidhuu isaa arganii irratti deebi'anii heerumuu yookiin immoo irratti deebi'anii nama tokko jaalatanii hamilee namaa cabsuu jecha xiqqoo miidiyaa kanarratti isaa ta'uu keessaanis haa ta'u osoo akkanatti fakkeessuu baatanii bareedaadha jedhee yaadaan akka kiyyatti seenaa mucattii tanaa akkuma dhageettan san viidiyoo jalqaba irratti dhageettan sanii waan hedduu garaa nama nyaatu silaayyuu yeroo ammaa kana bultiin akka uffataa taatee jirti waan namaan galu yoo rabbiin nu qajeelche malee hin beeku ani maal akka ta'e dhugaa rabbi hedduu tokko nama ajaa'iba. maaliif ilmi namaa akkanatti akka dafee wal fuudhe dafee wal dhiisuu bakka maal akka keessa jiru yeroo tokko baay'ee tokko giraa namatti galaa isiniin jedha inshallah rabbiin bultiin teena hunda nuuf haa qajeelchu nama hundaafuu rabbii hiree haa qajeelchu nama walitti dabalamee rabbiin waliin haa bulchu kaganaa hiree eeggatu rabbii hiree bareedduu haa baasuu fi wallaahi haasofni mucattii tanaa hedduu tokko qalbii nama cabsa garuu hedduu akka miidhamtes fuulli isii ni beekama. maaliif jennaan mucattiin tun asiin dura miidiyaa irra turte akkuma nama tokkooyyuu dalagataa turte hojiin isii hojii ulfaataa tokko ture yoo yaadatan ta'ee tiktook irratti hiriyaa isii wajjin hojjetanii meeshaa tokko miicanii meeshaan isaa miicasuu ramadaana ta'e hin beekan dhugaa rabbi akkamitti namni meeshaa akkana baay'atu kana miicaa jedhaa ture aniyyuu waan kana hunda dandeettee biyya galtee wanta akkasii sun irra gahuun waan hedduu tokko waanuma dubartii jedhamu walumaa galatti waan qalbii nama cabsu sila osoo tolee wallahi dubartii guutuu hin miidhamtu ture garuu carraan keenya yeroo ammaa kana gammachuu waggaa 2-3 waan hin achiin tarree achi booda wantiin dhiisanii qabatan kawu nama harkaa badutu jira hundaafuu wallahi rabbiin isiifillee obsa isii haa kennu rabbi hiree isiillee isiif haa qajeelchu kana boodaallee rabbitu beekaa tarii walitti illee deebuu danda'an hin beekamu addunyaan tun akkuma arabni jettee san dawwaaraadha.
Rabbiin bakka jirtu si haa taasisu, rizqii rabbii siif haa banu. Silaa nuti dubartiin osoo xiqqoo waliif bakka qabaanne osoo waliif yaadne bareedaadha. Zabana amma nu keessa jiru keessattuu yeroo dhiyoo kana namni kara jaarsa namaa bichaa xiyyeeffatee jira. Xiyyeeffachuu bichaa osoo hin taane walirraa fudhatanii fakkeessuu tokkotu dhufee jira amma miidiyaa tiktookii kanarratti jechuudha. Walirraa fudhatanii achi boodan fakkeessaan isaanii immoo akkuma nama bakka qaaqa hin qabne, akkuma nama jireenya isaanii keessa gammachuu hin jiraataaru, akkuma namni bakka namni sun deebi'ee isaan hin miine akkasii akkaataan ta'anii keessa nama rabbitu beeka. Namni nama miidhu yeroo kamiyyuu nama hundaayyuu miidha. Jaalalillee haga yeroo wayii taate malee achi booda dhiirri dhiiruma, dubartiinis dubartiidha. Garaagarummaa tokkoyyuu hin qabnu. Bultima boruu yookii diigamtuuf yookii jibbama boruu dhufuuf jecha hamilee namaa cabsuuf yookii dubartii akka ofii miidhuuf jecha osoo fakkeessuu baatanii bareedaadha. Nama tokko walitti dhufuunis carraadha, addaan bahuunis carraadha. Yoo hireen namaa adda baatee addaan bayuun sun beekamaa ta'e nama tokko ergattee heerumanii kabajamaaniin waliin jiraachuutu bareedaadha. Garuu dubartii miidhamte tokko deebi'anii nama sanitti heerumanii miidhaa sanitti dabaluudhaaf yoo fakkeessan waan nama dabbaru. Osoo walii yaadne bareedaa jedhaan akka kiyyatti. Garuu akkasitti hin jirtu dubbiin hedduu ulfaatti. Namni hin beekan wal cinquu, wal azzabuu, wal maraachuu waan akkasii bichaa ta'ee jira. Keessattuu wanti Dubaayii kun duraan biyyuma hunda kana keessa nima jira qaanini. Oliin bahu malee namni hunduu kabajaadhaan jaarsummaa keessumatti waan fixaniif malee bakka hundaayyuu qaan'inuma jira. Bakkuma hundayyuu namni daafeen yookiin namni bakka hundatti rabshaa uumaa deemu inuma jira. Garuu biyya Dubaayii kana hedduu deddeebi'utti jirti. Rabbiin isaanis haa qajeelchu, nullee haa qajeelchu. Ani dhugaa rabbii wal jalaa fudhachuu jaraa caalaa akka jarri taatutu iyyuu na ajaa'ibe. Keessattuu dubartiin fa'a wallaahi dubartiidha. Namni dhiirallee maraachee ofiillee maraatee bakka akka addaa wayii dhiirummaan sun dhiiruma yookiin nama jaalatee dhiise haa ta'u yookiin dhiiruma bultii diige haa ta'u yookiin dhiiruma bakka dubartiin baay'een barbaaddu haa ta'u. Kana argannaaniin inshaallah namuma jannata seene inuma waliin maraatti dubartii waan hin beekon. Maaliif akka kanatti isaan maraatan hin beekon? Garuu nagahumaa sila ofii yaadannu maaliif nama san miidhe jennee ofii yaadannu? Yoo dhuguma inni gaarii ta'ee namni sun badaa ta'e iyyuu waan boruu dhufuun beekamu. Tarii namni jijjiiramuu danda'a. Amma ol fuudhanii maraachanii akka fedhan godhanii bakka kiyyaa akkasii jedhan. Wallaahi dhiirri kun kama hadha nagaa waggaa dhufu nagaa hin qabu. Kama hadha bakka maaliif jennaani uumamaan rabbiin keessa kaa'e dubartii kaanii kaan laalu. Osoo bareedduu warqii fedhe jalaa qabu bar tabiraa laalaa bar. Dhiirri nama quufuu miti bar. Dhiira jechuun akka nama midhaan garatti nyaataniiti. Osoo haga fedhe haguma fedhe afurii miti. Difama shari'aan afurii miti arfan saniyyuu osoo fuudhee namni dhiiraa waan jechuun waan dubartii bakka irraa ajaga qabatu natti fakkaatu. Maaliif kana kennama uumamumaaniin rabbiin ganama keessa kaa'e na fakkaate bakka dubartii laaluu tuun taanitti fakkaachuu taanillee fedhuu kana waan uumamaan qaban na fakkaata. Sababiin isaa guddaa manguddooyyuu ta'anii yeroo baay'ee dubartii kalaalan argina. Kanaaf obboleeyyan tiyyaa wallaahi hedduu ulfaata. Rabbiin qalbii namaa gannama haa dhaabu. Miidhaa wal miidhuu kanallee rabbi nurraa haa qabu. Nama walii yaadu rabbi nu haa taasisu. Wallaahi silaa walii yaaduun gaariidha. Walii hirfachuun bareedaadha. Namni hundinuu jechuun kabaja qabaatanii kabajaa waliin jiraachuun gaariidha sila. Nama tokko maa miitee maaliif akkas taate maal goote maal si goote jedhanii gaafatanii yoo danda'ame osoo nama san waliin deebisuuf yaallee bareedaadha. Yookiin immoo jidduu namaa seennee erga seenanii immoo kabajaadhaan osoo jiraanne bareeda.